Nagaa Waaqayyoo bakka isin jirtaniif iddoo isin jirtanitti isiniif haa ta'u jechaa yeroo kana waan keessa koo irra jiruu fi akkaataa dubbii Waaqayyootti wantoota hojii laallu muraasa waan qabnuu fi sagalee Waaqayyoo qabadheen gara keessan dhufeera. Keessattuu amantoota keenya hin fayyada jedhee wanta yaadu yeroo kanatti hojii laallaa jechuudha. Qabxiiwwan gurguddaa amantoota keenya bara kana keessa fayyadan walii wajjin ilaallaa jechuudha. Isaan keessaa akka seensaaf kan nu ta'u akkaataa itti fayyadaminsa aangoo Waaqayyo nu kenne kan jedhu walii wajjin ilaallaa. Akkaataa itti fayyadaminsa aangoo Waaqayyo nu kenne yookiin tajaajila tokkoof aangoo Waaqayyo kenne akkamittiin itti fayyadama kan jedhu walii wajjin ilaallaa. Meeshaa dura mataa keenya gadi qabannee bakka jirrutti Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo keenya abbaa keenya Gooftaa Yesuus Kiristoos uumaa Waaqaatiif lafaa yoonaan kan nu geesse kan nu gargaare maqaa keetiif galanni ulfinnaa ta'u. Wanti nu nyaatu jiru, wanti nu itti hamuummatu, wanti nu balleessuudhaaf mataa raasutu jiru. Ati garuu eegdee iddoo kanaan nu geesse jiraachuu obboleessa koo, jiraachuu obboleettii kootiif, jiraachuu koo, jiraachuu saba kanaatiif, jiraachuu addunyaa kanaatiif wanti ilkaan walitti rigatutu jiru nu jiraachiste iddoo kanaan nu geesse maqaa keessa dinqiidhaaf galannaa ta'u. Yeroo kana dubbii nuyi dubbachuudhaaf asitti walitti qabamne kana yookiin namoota sooshaal miidiyaadhaan sagalee kana dhaga'an kanaa fi akkaataa hiikamsi hafuura kee ta'uufitti akka hiiktuuf sin kadhadha. Nu wajjiniin ta'ee maqaa Kiristoos Yesuusiin dubbii kee nu eebbisii. Ameen. Egaa sagalee Waaqayyoo kana dubbachuudhaaf dura pirinsipilii waldoota garaagaraa keessa jiran muraasa wajjin kaasnee ilaaluun dura jiraata. Pirinsipiliin waldaan tokko tokko sagalee raajii sagalee kanatti fayyadamuu qabna. Ergaa raajii biiroo raajii jiraachuu qabattee amantii biiroowwan jiran shanan keessaa jechaadha kan raajii iddoo guddaa gootee ilaalti. Inni kan biraan immoo lakkiin barsiisota daaqonoota kanatti fayyadamna malee kanatti warri kan immoo daaqonii masanii dhiisanii akkaataa qajeelfama waldaa saniitiin akkaataa pirinsipilii waldaa saniitiin yeroo isaan itti waldaa isaanii gaggeeffatan argina jechuudha. Biyya garaagaraatti waldaa keessattuu waldaa yeroo dhiyoos mul'atan kana keessatti jechuudha. Pirinsipilota waldaa kiristaanaa itti bu'uuf utuu hin ta'in yaadaan as keessa kaa'ee jiru kan kabajamus kan deeggaramus yaada macaafa qulqulluu keessa jirudha waan ta'eef yaadi macaafa qulqulluu keessa jiru immoo yeroo qaba, yeroo gadabii qaba. Fakkeenyaaf baratti raawwatu qaba. Baratti wanti sun nama gargaaru qaba, baratti wanti sun nama gargaaru qaba. Kanumadha jechuudha. Pirinsipiliin macaafa macaafa kakuu faa keessatti wanti barreeffamee jiru gaaddidduu kakuu haaraatti jedhamee akka ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoos dhufee biyya lafaarratti dhalate nama gargaaru garbummaa cubbuu jalaa seexana jalaa akka nama hiikee deebi'u waggaa dheeraa dura karaa raajii Isaayyaas fa'aa raajamaa ture jechuudha. Waggoota dheeraan booddee raawwatame wanti sun jechuudha. Raajii jechuun wanta waggaa dheeraa booddee deebi'ee raawwatu wantoonni battalattis ta'an jiru. Keessattuu healing deliverance jennee wantoota nuyi amma mul'atu wantoota amma nuyi beeknu kuni akkaataan itti fayyadaminsa aangoo suni akkamii kan jiru irratti walii wajjiniin ilaalla. Isaan gafaa aangoo argachuudhaaf waamamuu murteessaadha. Waamamuu murteessaadha. Eeyuutu waamaa akkamitti waamamaa isa jedhamu kana walii wajjin ilaalaa deemna. Waamamuu murteessaadha. Waaqayyoo yeroo garaagaraatti namoota waameera. Isaan keessaa gara kakuu moofaatti deebinee ilaallee Waaqayyoo Musee waameera. Mejambaraa kan nuyi arginu Museedhaan dura Abrahaamiin waameera. Isin galee Abrahaamiin waameera. Abrahaamiin sanyii kee keessaa qomoo abbaa kee keessaa naa bahi jedhe Waaqayyoo Abrahaamiin waame. Bakka tiratu hundumaatti si wajjinan ta'a jedhe Waaqayyo Abrahaamiin waame jechuudha. Waamuu jechuun yeroo sanatti Abrahaam waamamee dhuma yaadmu Waaqayyo duwwaa raawwatarraa kan hafe galafuma Waaqoodhaa keessatti hin jira duwwaa deemarraa kan hafe akkaataan itti fayyadaminsa aangoo Abrahaamiif yeroo sana kennameen turre jechuudha. Yookiin innis aangoo isaatiin kana godhedha wanti jedhamu jiru. Waaqayyotti dhiyeessuu duwwaadha. Hin kadhataa Waaqayyotti dhiyeessaa. Waaqayyo immoo lolaaf deebii kennaaf jechuudha. Isin galee sodaarraa kan ka'e haadha manaa isaatiin obboleettii kootiifaa jedhee taa'ee beekaa jechuudha. Garuu nama waamamee Waaqayyoon waamamee karaa deemaa jiru. Nama Waaqayyoo waamamee sanyii isaa keessaa ba'e. Nama Waaqayyoon waamamee iddoo jiru qomoo isaa keessaa ba'edha jechuudha. Inni jalqabaa
perfezi waaqayyo si waameef maayinni kan waaqayyo si waameef maal akkati gootuuf si waame waaqayyo ofirratti ilaaltan kanneen kana qabaa jechuudha. Amma Abrahaamii wajjin kakuu galeetu saba ormaarraa saba qomoo baasa keessa adda baasee Abrahaamin fira godhate waaqayyo fira godhachuudhaaf waame waaqayyo Abrahaamin. Isinii gara dukkanaatti gaarii godhaati wadhaa. Macaafa Ibroota irrattis kan dubbateera. Abrahaam isa fira godhachuudhaaf waaqayyo Abrahaamin waame akkaataa isinitti hubattan akkasiin bartan barbaadanii jechaadha. Isa dura namni fira waaqayyo ta'e tureeraayi hin turreettanii yaaddanii erga Addaamiif Hewwaan cubbuu hojjetanii jannata keessaa gadi ba'anii booddee hariiroon namaaf waaqayyo gidduu jiru yookiin reeleeshiniin namaaf waaqayyo gidduu jiru hamma sanaatti seenaa ta'e ture jechuudha. Hamma Abrahaam dhufutti Abrahaam dhufee garuu Abrahaam waamamee naan garuu waaqayyo Abrahaamin waamee itti dubbachuutti ka'e jechuudha. Inni kan biraan erga Abrahaamin waamee booddee waaqayyo erga sabni suni wantoota Museen raawwatan Abrahaamitti meera waaqayyo. Sabni kee waggaa 400 biyya ormaatti hin gurgurama. Achitti ani waaqa ta'uusaa hin bara. Erga ani immoo biyya sana keessaa dhaqee nan baasa waggaa 430 akkaataa akkatti dabalame hin beeku. Waggaa akkakuu waaqayyo Abrahaam kakkate garuu iddoo kanatti ni galee. Amma gaa waggaa 400 fi booji'amanii biyya ormaa jiraachuu saba kanaa fi dhaloota Abrahaam gidduu wantoota jiru baroota jiran fudhatanii ilaaltan baay'ee akkaataatti waa Abrahaam waamee fudhatanii ilaaltan baay'ee gara fagoodha. Isinii gala kana duwwaatuun ta'in Abrahaamin waamee waaqayyo calluma dheen dhiisne lafa onaatti dubbateera mucaa godhattadheera hindee bakka waan waaqayyotti hin dubbatiin akka namni namatti dubbatutti waaqayyo Abrahaamitti dubbata ture. Maal godhee majammaraa waame. Isinii galee waameetu itti dubbachaa ture jechuudha. Inni kan biraan waa'ee waamichaatti waan haasa'aa jirru waan ta'eef inni kan biraan Museetti dhufna. Musee maaliif waame? Perfezi amma Abrahaamin waaqayyo maal gochuudhaaf waame? Fira godhachuudhaaf waame isiniin jedheera. Isaa wajjin dubbachuudhaaf, isaa wajjin hariiroo uumuudhaaf, isaa wajjin lafa kanarratti nagaa kakuu wajjin dhaabuudhaaf waaqayyo waame. Isinii galee kakuu Abrahaamiif galee kakuu dhagna qabaatti jedhamee akkuma beekamu sanan beektu yaadaanii. Kakuu Abrahaamii wajjin galuudhaaf waame waaqayyo Abrahaamin. Inni kan biraan gaafa achas dhufu zariin qomoon Ibrootaa kun babal'ataa gaafa dhufee jedhu biyya ormaatti booji'amanii saba sanaa jiran saba Israa'elii jiran karaa namoota garaa biyya sanatti nama 72 akkas ta'anii kan isaanii gara biyya Gibxiitti gadi bu'anii biyya sana geessanii jiru. Biyya Gibxiitti bu'uun isaanii karaa nama tokkooti. Dhiifama isa duras ituu Musee hin waaminiin dura ammas waaqayyo nama tokkotti perfeektii dubbateera. Eewunni Yaaqoob nama jedhamu. Maal jedheeni? Yaaqoob jedhe abeet jennaan biyya tiraqxu kanatti sin eegaa waamee kakuu galeefi ansaa aluma tokkotti dubbatee dhiisee jechuudha. Biyya tiraqxu kanatti maal si godhaa? Sin eegaa. Eenyu tokko sitti bu'uu hin danda'u. Biyya ammati baate kanatti immoo nagaraan si deebisaa jedhe. Halkan tokko Yaaqoobitti mul'ate jechuudha. Egaa Yaaqoob biyya namaa tureetu biyya isaatti nagaadhaan deebi'ee eegicha waaqayyootiin deebi'ee galeera. Kun raajii kakuu raawwataman perfektili namoota waamanitti waaqayyo dubbatu jechuudha. Inni kan biraan waaqayyo aangoo guddaa kenneef kan inni waamee macaafa keenya keessatti Musee agarra. Museen nama tika guddaa waaqayyo aangoo kenneefi geggeessummaa guddaa waaqayyo kenneefi akkaataa hin danda'amneen akkaataa inni keessa darbuu hin dandeenyeen akkaataa itti saba kana geggeessu waaqayyo aangoo kenneef akka itti saba kana tiksu godheera jechuudha. Eegicha guddaa tika guddaa irra kaa'ee waaqayyo ulee guddaa kenneefi waaqayyo saba kana tiksii ituun ittiin jedhu agarraa jechuudha. Egaa inni kan biraan wanta isinitti dubbachuu barbaadu saba sana tiksuudhaaf eeguudhaaf waamamuu isaa caalaa saba kana garummaa keessaa baastaa jedhee waame waaqayyo. Akkamitti mul'ate? Wuxxii qoraattii keessaan ibidda boba'u argeetu lafatti dhaabattu tokkoon qulqulluudhaa kophee kee ofirraa baasii erga ittiin jedhee booddee nageessuudha yaada. Lafatti dhaabattu qulqulluudhaa kophee kee ofirraa baasii erga ittiin jedhee booddee dhaqee fareenitti ol bahii dubbadhu. Maalan jedhannan saba koo gannaa dhiisi jedhiini. Argitanii amma lola guddaatti waamame Museen. Lola guddaatti waamame. Karaa kan biraa Museen raajii guddaa akka raajii guddaa tokkotti akka inni aangoodhaan hojii hojjetu waan inni godhu hundumtuu milikitaan akka waaqayyo wajjin ta'utti waaqayyo wajjin dubbatee jechuudha.
kana duwwaa miti perfectly akkaataatti waaqayyoo Museedhaa wajjin dubbate baay'een keessan na caalaa beektu dhiyyaadha warra sagalee kana dhagaa jirtan Museetti dubbatee saba kana fuutee baatattiin jedheetu saba kana akka inni fuudhee ba'uuf aangoo kennee fi fuudhee ba'ee jechuudha. Iddoo kana keessatti wanti isin agartan kakuu moofaa kana keessatti waamicha Musee kana keessatti ati akkas ta'ii jedhee miidhaa ani waamameen dhufee akkas ta'e jedhee miidhaa guddaa namarratti saaraa godhu takkaaruma nagarree jechuudha. Inni galee badii guddaa inni raawwatu miidhaa guddaa inni raawwatu takkaaruma nagarree jechuudha. Waaqayyo maaliin godha waaqayyoon gaafa ta'a waaqayyo karaatti agarsiisa saba beela'e saba dheeboteef maaliin godha gaafa inni dhuu bakka optionii kennaaf kana godhi kun immoo hin ta'a ittiin jedha waaqayyo kana godhi kana immoo raawwatama ittiin jedha waaqayyo. So haala kanaan sabni sun gaggeeffame tajaajilame bara hamma kana ga'u hojii hamma kana ga'u Museedhaan hojjetame jechuudha. Malee aangoo ofiisaa qabuun yookiin ani waamameen dhufe waan ta'eef waaqayyo wajjin wal argeera waan ta'eef miidhaan kun sirriitti ta'a jedhee al tokko namatti dubbate mootitti dubbate gaafa hangafoonni isaa dhuman illee waa ergama waaqayyootu dhaqee hoolaa qalaatti dhiiga saba bila keessa itti dibadhaa ittiin jedhe. Ennaan Museen kana dhageetu dhaqee saba Israa'el hundumaatti biyya sana keessa kan jiraatan itti dubbatee jedhe. Inni galee hinduu ta'a hin baddaatti hin jenne waaqarraa dhaga'a ture jechuudha. Inni galee waaqarraa dhaga'a waaqarraa fudhata akkaataatti waaqarraa dhaga'e kanaan immoo hojiirra oolcha ture jechuudha. Adeemsawwan kana keessa darbeeti namni tokko namni waamame kun kaayyoowwan namoota waamamaniiti. Inni galee kaayyoowwan namoota waamamanii adeemsa namoota waamamaniiti. Hin dhufna achas gaafa adeemnu እንደገና eenyu waameera waaqayyoo Iyyaasuu waameera Iyyaasuu maal jedhee waame waaqayyo Iyyaasuu akka Musee wajjin turetan si wajjin taa'e argitay akka Musee wajjin ta'etan si wajjin ta'a biyyatiin qabatin jirtu akka qabattu wanti wajjin ta'a jabaadhu adeemi garuu waan tokko sitti dubbadha akka Iyyaasuu akka Museedhaa wajjin dubbachaa turetti waaqayyo Iyyaasuu wajjin dubbachaa tureeratan yaaddan akkasitti natti dubbate lamaffaa Iyyaasuu natti fakkaatu jechuudha. Iyyaasuun tokkoffaa haala manaajimentii seera manaajimentii baratee hubatee dhufeera beekaa akkaataatti sabni kun gaggeeffamu Musee irraa barataa dhufeera jechuudha. Museen garuu kan inni irraa baratu kan inni irraa dhaga'u waaqayyo duwwaa ture jechuudha. Isa dura seeritti sabni kun gaggeeffamu hin turre isa dura akkamitti akka isaan nyaatan akkamitti akka isaan dhugan hin turre jechuudha. Garuu seerawwan kan hundumaa waaqayyo irraa dhaga'eetu saba kana gaggeessuudhaaf nama waamame eenyuun agarra jechuudha. Musee arginaa jechuudha. Egaa ergaan kana haga kana isinitti dubbadhe booddee maal akka dubbachuudhaaf adeemaa jiru beektu jedhee waama waa'ee waaqayyo nama waamuun haasa'aa jira yookiin namoota waaqayyo waamee aangoo kenneef kaaseen isinitti dubbachaa jira jechuudha. Achas dhufnee gaafa ilaallu waaqayyo namoota inni waame keessaa Musee jenneerraa Iyyaasuu jenneerraa achas dhufnee gaafa macaafa seera abbootaatti gaafa dhufnu ammoo waaqayyo kan inni waame Saamu'eelii waame. Saamu'eel tulubi ciisaa jiru Saamu'eel iddoon aarsaa koo badeera jedhee waame. Argitee amma waaqayyo qalluma si waamatu ta'e perfezii wanta hojjechuu dandeessu dandeettii keetiin si waama waaqayyo jechuudha. Maal gochuu danda'a namni kun jedheetu amanee si waama jechuudha. Saamu'eel iddoon aarsaa koo badeera ijoolleen Eelii qe'ee koo balleessaniiru mana sagdaaf kaadhe balleessaniiru biyyi koo badeera maal eegdaa jedhetu haasawa garraa jechuudha. Maal eegdaa kai dubbadhu ijoolleen Eelii mana koo diiganii kai dubbadhu ijoolleen Eelii qe'ee koo qe'ee gaalamoota qe'ee koo qe'ee itti sagaagalan godhanii iddoon saanduqa kakuu waaqayyoo akka iddoon lafatti dubbadhu lafatti saba kana wajjin waadaa galu akkas godhanii ka'ittiin jedhetu waame jechuudha. Saamu'eeliin situna waamee gaafa dhaqee luba gaafatu lakkee asi waamne deebii ciisee dhumarratti bakka akka waaqayyo waame bareetu nagaa garbichi kee dhaggeeffadhu dubbadhu ittiin jedhe nan gaafa kan akkasittiin ergaa kan hundumarraa dhaga'ee waaqayyo akkasnaan jedhee itti dubbate jechuudha. Waan nageessanitti dubbadhu Eeliin jennaan. Sanii galee Eeliinis bara sana ogeessa luba ogeessaa waan waaqayyo sitti dubbate tun dhoksiin itti dubbadhu jedhe lafti badinaan jedha sagalee waaqayyo. Baay'ee kan dinqifadhu Saamu'eelitti yuutuun ta'in baay'ee mana ajaa'ibu akkaataa lubi Eeliin isa waaqayyo jedhe natti dubbadhu jedhee gaafate sun tiidinan sun ajaa'iba jechuudha. Deemasii jedhu warri bara keenya kun abjuudhaa kun jedhu. Nu caalaa beektaa akkaataatti waaqayyo namatti dubbatu deemasii jedhu warra keenya luboonni keenya ammaa paastoroonni keenya raajonni keenya ammaa kun inni sun garuu
ituun dhoksin adaraa waaqa isaa si waamee adaraa waaqa saba kanaa ituun dhoksin waan waaqayyo sitti dubbate natti dubbadhu jedhe. Tokko tokkoon waa waaqayyo itti dubbate jechuudha. Egaa yaa saba keenya adeemsi anammatti adeemaa jiru kana isinii gala jedhee yaada jechuudha. Akkaataa itti fayyadaminsa aangoo waaqayyo nuu kenne isa jedhu yookiin tajaajila waamamne akkaataa itti aangoo fayyadamnu jechuudha. Isa jalqabaa parfezii waaqayyo nama waameef beekuu murteessaa isiniin jedheera. Akkati maal gootuuf si waame waaqayyo, akkati faarfattuuf moo akkati lallabduuf moo akkati kennaa fayyinaatiin tajaajiltuuf moo akkati saba kana barsiistuuf moo parfezii waaqayyo si waame sana beekuun murteessaadha. Kanaaf si waame waaqayyo jedhe sitti agarsiisuun murteessaadha jechuudha. Isa kanaaf biyya lafaa kana keessaa aga jirtanittu waldaa kiristiyaanaa keessa jiraatan kam keessattiyyuu dhimmoonni kun murteessoo ta'aniitu argamu jechuudha. Maaliif si waame si waaqayyo? Lamandin neexarraacha. Maaliif si waame obboloota koo? Maal akkati gootuuf si waame? Nama taatiiruma jiraattee, nama taatiiruma baatee galtee, nama taatiiruma akkati duutuuf si waame waaqayyo? Never. waaqayyo parfezii si waameef tokko qaba. Batalay tajaajiltoonni waldaa kiristiyaanaa keessa tajaajiltan, hojii waaqayyo kan hojjettan, warri waa waaqayyo si waameef dhiistanii fayyaa utaaltan jirtu. Dhugaas itti dubbadha. Kaan waaqayyo faarfannaadhaaf waame akka isaan faarfataniif. Sanii gadee baay'ee kan ajaa'ibu waamicha waaqayyo yeroo kana waamee namoota ittiin gaggeessaa jiru keessaa faarfannaa irratti nan dhufaasa kana ittiin deebi'a waan dubbachuu barbaade kan dubbadde gara faarfannaatti sin dhufa rakkinaan qabu. Parfezii waaqayyo isin waame maa inni mee? Maaliif si waame waaqayyo? Adda baafatteetta waa waamteef waamicha kee adda baafatteetta. Waan waaqayyo si waameef adda baafatteettaati. Obboleessaa obboleettii waaqayyo maaliif si waame si? Akkati faarfattu immoo akkati lallabdu immoo akkati barsiistu immoo akkati hojii kan biraa hojjettuuf si waame waaqayyo. Isa kana adda baafachuun murteessaadha jechuudha. Inni kan biraan namooti keenya yeroo ammaa akkaataan isaanitti aangoo itti fayyadaman jennee kan ilaalluuf sababa guddaa kan isaan godhatanii macaafa raajii Ermiyaas. Raajii Ermiyaasiin ani wallaalaadha Ermiyaas jennaani lakkii ani wallaalaadha ofiin hin jenne si waame. Akka dhaabdu, akka buqqistu, akka diigdu, akka ijaartuufan si waame. Mootota akka ifattuufan si waame ittiin jedhe waaqayyo. Raajii Ermiyaasiin si waame kan akka gootuufi. Amma gaa Ermiyaas kan inni waaqayyo kana jedheef yaadi waaqayyo kana dubbateef sun maa inni itti yoo yaadanii ani mucaadha waan tokkoyyuu hin beeku dandeettiin ittiin sabatti dubbadhu hin qabu jennaan aangoo guddaa kana akka itti baattuufan si waame ittiin jedhe waaqayyo. Amma gaa dhaggeeffadhaa. Aangoo guddaa kana akka itti baattuufan si waame akka itti diigdu, akka itti ijaartu, akka itti dhaabdu, akka itti buqqistuuf jedhu. Amma bara keenya kana keessatti aangoo sanatti warra fayyadamantu guutuudha jechuudha. Amma gaa waamamuu jechuun majammaraa isaa waamamuu yookiin hojii tokkoof barbaadamuu jechuun hojii sana hojjechuudhaaf yookiin hojii sana raawwachuudhaaf waamamuu jechuudha. Waan hojii sana ilaallatu waamamuu jechuudha. Iddoo kanatti akkasin gaarii godhanii dhaggeeffatanii barbaada. Waaqayyotu naa hojjedhu jedhee si waame taanaanii waaqayyoodhaaf hojjechuudhaaf waamamteeti. Isinii galee waaqayyoodhaaf hojjechuudhaaf waaqayyoodhaaf tajaajiluudhaaf tajaajila waaqayyo sirraa barbaadu raawwachuudhaaf waamamtee jechuudha. Akkaataan waamicha keetii kun na waame waaqayyoo jettee yaaddeetta taanaan na waamee irratti mirkaneeffatte taanaan waaqayyo waan biraaf si waamne akkati akeekasaa yaadasaa raawwattu qofaaf si waame jechuudha. Amma kana gaa ilmaan namootaaf rakkina guddaa fidee biyya keenya keessattis biyya biraattis wantoota nu ilaalaa jirru rakkoo gurguddaa uume kan nu jeeqaa jiru jechuudha. Maaliif si waame si waaqayyo? ምን እንድትሰሪ ነው እግዚአብሔር የጠራክ? ምን እንድትሰሪ ነው እግዚአብሔር የጠራሽ? አያችሁ ዋን waaqayyo si waameef parfezii sana beektu taanaan namni tokko abbaa qacarameef waan qacarameef dhaabbata qacarameef hojjechuun akkuma isarra jiru waan itti waamamte kana gaarii goote hojjechuun sirraa eegama yaa obboleettii nana, sirraa eegama yaa obboleessa nana. Kanaaf al tokko waaqayyo sitti fayyadamee dhukkubsataa fayyiseera taanaan al tokko waaqayyo sitti fayyadamee nama rakkina keessa jiru rakkina keessaa baaseera taanaan
سأمس ستفيا دميرما يواتي نما أجيت نما سي أجيت بدواقي بيكنا دوكان رت نما يتوقع جرتو راجوني كستفيا دمتن إثيوبيا كست ننرجع بيجي كذا كذا فانا ما رفعت فانا رفعت ننرجع وانتو تكاني يشوفنا أجابر كافي كارناو قدر كاركو تقول أجيس يونجي نجيسا جراتشي سو كوتشي هيد يونجي كوتشي هيد واقعيون الأجا ورتني كرتنا نجيفت أجي بولاكو درس نتني ما سمونكي سمفيا لاشي واقعيون وجتشي فتشود أفوام متمو واقعيون وجتشود أفوام متن تجيل كبا سني كده واقعيون وجتشود أف جتشوني تكسي سبكنا إيجي ناتكسي جاء كذا سبكنا تين أجل جبنا ربط وري واقع ستي ربط سنة ياده واقعيون راوجود أف سبكنا خضرة رابط تايشو ماله ياده كي أكوا واقع سبكنا رترا وطوف سبب خضرة رابط جود أف سوام نواقعي أجيفت أوبريشن دانا ترى أجيفت ميديا قداس كبار سني كده تلفزيوني أكمي كبار ميديا الدنيا كان رتلاب سو كمي كبار أنا ياده واقعيون إتنا ما وامن تبتاجر أقل جاي سيمور ميتوكو فارفتا أدم سك بكاكون رجباك ساسباسيرا جدني توسان رتمورا توسان كأتني أرجيران إذا كنتني سرجيران نبيكس جتشا أنا موتا كنا كودان واق أيو يوم جمرة أكتي كنا غوتو في نيوتان غوسيكي تجاجلا رميتي تجاجلا نمو سبكنا تكسول أف سبه وجهت ويجو ركضي متى تجاجلا أف كوامي وامي كسر كان كبو ست سبرت كنا تو سبكنا بلي سبكنا أجيس كود سبكنا ميت إتوا واق أيوم كنا تو كنا مسير كتير يا واق أيو سبكنا دورنا نبلي سير أترو واق أيوم فرتوا ما تري جتشا مالو ميت ما سبكنا بدو سبكنا دورنا نبلي سير واق أيوم كنا تري جتشو سني كله هرككي كنا مالو نرت مالو jadi tun waq ayyun afratuwamu tun of baro gitu jechu tayayila sirina kakan tayayila wam chasabeku no jinjira waq ayyun sinda ejake jamsera jamte dufta jami daga telefa daga tundattu ndam namo takasakasi kana waq ayyu wamira jede abdirran qabatu jecha sabaka nakasetni gidra rabbusina sabaka malakan kamne sabaka gidra mega keta jiratu kana maqawan gelatin gidra arga jiratu kana karaa gara garaa saba ikoonomiidhaan karaa kamiin rakkina keessa jiraatu kana asin immoo karaa kana dhuftanii gidiraatti lallabina yoo kana gochuu baatan hin duutu jedhina aliif akka dajjeestuuf si waame si waaqayyo warra kan biraa Iyyaasuu fa'oo warra kan biraa Musee fa'oo akkasiin saba kana eegdanii fana si waame yankee waamichi kee kun eessaati ishii kana irratti akkasiin pirinsipilii gaarii kana gootanii akkasiin beektanii barbaadaa'edha abaarsi afaan isaa keessaa ba'a taanaan eekamsi afaan ishee keessaa ba'a taanaan namarratti waaqayyoon kadhate taanaan ajjeesi yoon jiran ajjeesa waaqayyoo jettee namarratti nama waaqayyoon kadhatutu jira taanaan naannoo keessan waldaan akkasii jira taanaan bargixeenyinat waldaan amtu summataan ishee abaarsa keessa jirti jechuudha waamni waaqayyoo warra akkasii eegichaaf si waame waaqayyo yaada waaqayyoo akkasii raawwattaniif inni kan biraan aangoon sun aangoon Museedha Iyyaasuudhaaf kenname sun aangoon Iyyaasuu no maqaan aangoon raajii Ermiyaasiif kenname suni macaafa kakumoofaa keessatti sir pirinsipilii kakumoofaa keessatti amma nuyi eenyumtuu nuun kadhatu waaqayyoon nuyi mataa keenyaaf kadhachuu dandeenya eenyumtuu karaatti macaafa beeknu karaatti macaafa lallabnu nutti nu barsiisuu danda'u nutti dubbachuu danda'u waa'ee keenya garuu waa'ee koof waa'ee mataa kootii garuu anaaf waaqayyo caalaa kan beeku jiru jechuudha wanti sun gaadidduu ta'ee darbeera kakumoofaa keessatti adaraa waaqayyoo waan kakumoofaa keessatti du'e sana achi as deebistanii saba gidduutti fiddanii achas deebistanii sammuu keenya rukuttanii nun gidirsiinaa isinii galee nun gidirsiinaa nuyi kaayyoo qabna jiraachuu barbaanna wajjin jiraachuu barbaanna biyya lafaa kana keessatti sabni keenya akka kana gidiraan duraan kaayinaa isinii jechuun barbaada haaluma kanaan naannoo keessanitti wantoota isin mudatan hedduu arguu dandeessu isin biyya keessanitti wantoota isin mudatan arguu dandeessu isin akkaataan itti fayyadaminsa aangoo waaqayyo nuu kennee maal namoota akka waa aangoo qaban jiru jireenyatti waaqayyoon kadhatanii kan dhageessifatan jiru akkaataa isaan itti kadhataniif akkaataa isaan itti deebisan akkaataa isaan itti dubbatan arguudhaaf hin kadhannanii waaqayyoon jechuudha
naannoo keenyattis jiru hin mul'atu jechuudha. Isinii galee Iyyaasuun ittiin to'atan har'umaa kaasee nama guddaa si gochuu jalqabaa. Har'umaa kaasee nama guddaa si gochuu jalqabaa. Sabni kun akka isaan beekan gochuun jalqabaa. Situu saba kanarratti dhageessifatame jechuudha. Saba kanatu akka Waaqayyo si wajjin jiru beekuu dhaga'uu jalqabaa jechuudha. Obboleessa koo obboleettii koo biyya jirtu hundumaatti na dhaggeeffadhu. Waaqayyoon hojjechiifachuudhaaf waamamte moo Waaqayyoon tajaajiluu Waaqayyoof hojjechuudhaaf waamamte ati? Irraan deebi'a. Waaqayyoon hojjechiifachuudhaaf moo Waaqayyoon tajaajiluu Waaqayyoof hojjechuudhaaf waamamte ati? Waamicha sirrii qabda utaate. Kana gaaffii kanaaf deebii sirrii akkasiin naa kennitan yaada keessan keessatti akkasiin koomeentii irratti akkasiin naa barreessitan nan barbaada jechuudha. Sagaleen kun akkasittiin waraabamee torbanitti guyyaa 2 akka 3 akkasiin bira ga'u abdii nan qaba. Itti fufna akkaataa itti Waaqayyo nama waamee aangoo isaan qaban maal akka isaan gochuu danda'an adeemsa isaan qaban gara laafummaa isaan qaban tokko tokko laalaa deemna. Waaqayyo gooftaan maccaa isin wajjin haa ta'u. Isiniin kabaja isiniin jaalladha. Yeroo gaarii qabaadha.